baay'eedha iyya dabarsaa please adaraa rabbiin siin qabe viidiyoo kana bira darbina akkuma suuraa asirratti argitanii dubartoota lama magaalaa Naqamtee keessatti guyyaa eeggaddaa dhiira 10 ta'anii gudeeddaa irratti raawwatanii gochaan fokkisaa gochaa takkaa raawwatame hin beekne irratti raawwatanii jiru. Shamara taatu dubartoota umurii waggaa meeqaati viidiyoo kanarratti sagalee ta'e yoo qaamni shamarummaa isinitti dhaga'amee jedhe ani shamaraadha miidhamni shamaraa miidhama kootii waan ta'eef ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha egaa viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe mirgi shamarranii haa eeggamu. Shamarran bakkuma argitetti karaa irratti umurii malee gudeeddamuu hin qabdu kan jedhu irraanan dhufe akkuma argitan obboloowwan kiyya lamaan kun ijoollee xixiqqoo reefu lafaa dhufa kutaa 7 baratan yoo ta'u magaalaa Naqamtee keessatti kan argaman barumsa kutaa 7ffaa baratu umuriin isaanii waggaa 12dha. Garuu dargaggeecha lakkaawwiin isaanii hin beekamneen yoo gudeeddamanii dargaggeewwan kun taateen kun kan ta'e maskaramii keessa yoo ta'u ijoolleen kunniin himachuu sodaatanii yoo taa'anii dhukkubsatanii mana yaalaa yeroo dhaqanii gudeeddiin namoota garagaraatiin irratti akka adeemsifame doktoroonni yoo dubbatanii ijoolleen kun ammallee maatii isaaniitti dubbachuu itti ulfaatee osuma jiraniyyuu haa ta'uutii garuu warroonni qaamni yakka kana raawwate warroonni waan kana raawwate maal godha yoo isinitti fakkaate bira dhaabbatanii viidiyoo waraabanii viidiyoo waraaburraan illee kan hafe qaama gara miidiyaatitti gara miidiyaa telegiraamii feesbuukii garagaraa irratti maxxansuudhaan wanta fokkataa fi baay'ee namatti dhaga'amu yoo raawwatan sagaleen ijoolleen kun yeroo gudeeddaman dubbatanis keessa ni jira viidiyoo san warroonni argitan jechuudha. Ani shamara ta'uu kootti baay'ee natti dhaga'ame sababbiin isaa kabajaa shamarranii dhiira garagaraatiin karaa irratti gudeeddamuudha kan jedhudha. Hanga amma jarreen yakka raawwatan kunniin qaama seeraa jala hin oolle hin soqamu hin argamne jedhu odoo biyyoota biraa ta'ee halkan takkittiidhaan qaama yakka raawwate arganii qabu. Amma hamileen ijoollee kanaa cabee barachuufis hamilee ittiin baratan yoo dhabanii haa ta'uutii garuu amma ijoollee kanniiniif seerri qaamni ilaallatu laalee ijoollee kana akka hamilee isaaniititti deebi'anii fi yaalii godhanii fi mana barumsaa gahaa ta'etti akka baratan akka taasifaman asumarraan illee affeerraa kooti. Warroonni yakka akkanaa hojjetan daa'ima xixiqqoo lafaa dhufa irratti hedduun baay'een namoonni daa'imman hedduun miidhama yaalii gudeeddatiif gudeedda karaa irrattiin hedduun isaanii miidhamanii jiru jechuudha. Ani amma nan beeka qaamani jechuudha. Gizeen barumsa baradhu naannoon keenya lafa caakkati baay'ee caakkadha jechuudha. Ijoolleen barumsaa jecha caakkaa san keessa deemanii yeroo baratan ijoollee hedduurras miidhaan garagaraa ga'ee jira. Garuu akkanatti ifee miidiyaa irratti hin baane jechuudha. Mirgi shamarranii eeggamaa hin jiru. Shamarran takka kabajaa argachaa hin jirtu. Anamma kan na dhibee jedhee gootummaan bara kana dhiirri bara kana gootummaa kan ittiin agarsiifatu shamara takkitti nama dhiira 15 akkasiin gudeedanii viidiyoo bira dhaabbatanii waraabanii gara miidiyaatti dabarsuun kun mirga mul'isa moo maal mul'isa? Anatuni gaafii kooti jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan bira dhaabbatee kaameraa banee yeroo ijoolleen kun akkana taatu kaameraa banee kan waraabu kun hoo ani amma wanti hin jiru kan bira dhaabbatee kaameraa waraabisuun illee daa'imman kan akka gudeedetti akka qabamu keessattuu yakkamaa tokkoffaa kan ta'e kaameraa dhaabbatee kan waraabisanidha jechuudha. Inni suni jarree yakka hojjechaa jiran kana bira dhaabbatee kaameraa yoo waraabu maaltu akka itti dhaga'ame baay'ee namatti dhaga'ama. Asumarraan illee warroonni shifeerota makiinaa bajaajii ta'anii ijoollee mana barumsaa sa'aatii isaan ba'an irratti singeessa jechuudhaan karra mooraa mana barumsaa afoo dhaabanii ijoolleen ni galla jechuudhaan bajaajii keessa yoo seenanii isaan karaa dabarsanii iddoo ijoolleen kun deemuu hin malle geessanii fudhatanii deemanii bakka isaan iyyanii namni ba'uu fi hin dandeenyeen ga'anii yoo akkanatti gudeedanii gudeeddii akkanaa irraan ga'aa jiru waan ta'eef wantoonni kun sirriitti sakka'amuu qaba isiniin jechuu jaaladha obboloota kooyi.
maaliif jennaan nullee boru kan nurraa dhalatu dhiira dubara jechuudha. Shamara har'a gudeeddamaa jirtu kana sagaleen taane yoo ta'e boru nutis dhala keenya haala kamiin akka guddifannu akka dhallu ilaaluu qabdu jechuudha. As keessatti yeroo hundumaa miidhama shamarran takkaa yoo argitanii miidhama ofiis keessatti ilaaluu qabdu jechuudha. Hir'uu shamarran hundaa hir'uu keenya waan ta'eef taate shamarran ta'u yakki shamarran irratti ta'u narrattis ta'e jettanii yaaduun dirqama keessanii jechuudha. Akkasis sinin jedha ana gara kootiin viidiyoon kun baay'ee na gaddisiise baay'ee nattis dhaga'ame waan jedhuun wallaale jechuudha. Sagalee ijoollee yoo nan dhaga'u imimmaan koo qabachuun dadhabee dhugaa odoon gara na fidee sagalee sassin dhageechisiise isiniyyuu dhaggeeffachuuf ni ulfaata jechuudha. Isa bichaa miti namni tokko shamarran tokko akkas ta'a fuula miidiyaa irratti gaafa ba'amu maaltu namatti dhaga'ama. Ijoolleen kunniin duraan illee miti aga qaamni isaanii akkasitti akkas ta'a waraabamee miidiyaa irratti ba'e kan duraanni caala hamileen isaanii cabee jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha qaamni seerri ilaallatu abukaatoon Itoophiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hunduu waan kana sirritti tasakka'ee mirgi shamarranii mirgi daa'immanii Itoophiyaa keessatti eegamaa hin jiru abbuma argeen itti taphatamaa jira waan ta'eef waan kana sirritti nuuf ilaaluu qaba isiniin jechuu jaaladha obboloota kooyi. Ani yaaduma kanan dabarfachuu dhufe waanuma natti dhaga'ame kanan dubbachuu dhufe jechuudha. Immoo aga ammaa warroonni yakka raawwatan gimmaashni qabamanii gimmaashni aga ammaa seera jala hin oolle kunis anaaf gaafii guddaa natti uumee jira. Maaliif jennaan yakka agana raawwatanii hanga ammaa seera jala ooluu dhabuun isaanii baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Hanqinni biyyi keenya qabdu tokkoffaaratti kaameraa dhabuudha. Kaameraan iddoo garaagaraatti uduu maxxanfame akkoota biyyoota gurguddattee kanatti sekendii takkatti warroonni yakka raawwatan ni qabamu jechuudha. Amma biyya nuti keessa jiraannu kana keessatti jechuudha namni tokko yakka hojjetee waan tokko hojjetee yoo jedhee dhokatee jiraachuu hin danda'u. Yakka hojjete jennaan bakka fedhe isaa hojjetu dhokatu halkan tokko keessatti jechuudha kan qaama seeraa jala oolu jechuudha. Yoosuma argame qabama. Isarratti kanaaf immoo siimii bilbila baatunillee qabamuun ni danda'ama jechuudha. Bilbila namni yakka kanniin hojjete bilbila harkaa waan hin dhabneef siimii inni qabatu fi lakkoofsa inni qabatu saniin qabamuu ni danda'a. Qaama seeraa jala ooluu ni danda'ama. Akkasumas warroonni shamarran miidhaa jiran kunniin jechuudha murteen itti murtaa'u kan warroota qabamanii murtee yakka gudeeddii ijoollee hedduun daa'imman waggaa 12 irratti raawwataniin isaan immoo kan irratti murtaa'e waggaa 9 qofaadha jechuudha. Murtee waggaa 9 agana hunda daa'imman hamilee cabsanii ani murteen kun gahaadha jedhee hin fudhadhu jechuudha. Maaliif jennaan adabbii isa madaalu itti kennamuu qaba malee adabbii waggaa 9 adabbiidha jedheetu hin yaadu jechuudha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ani asumarraan nan xumura viidiyoo kiyyaa waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa jecha akkasumas immoo warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan like share copy link